Inni lama haasa'aa deemu. Kan haasa'an waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Maalidha wanni jiru? Uummata Israa'el ni baraara, bilisa ni baasa jennee eegaa turre. Egaa du'eera. Du'eessa immoo yoo deemnu misiraachoon yookaan dhaamsi gama ergamootaatiin nutti dhufe yookaan mul'anni gama ergamootaatiin nutti himame ka'uusaati. Dhimmichi maalidha jedhaniitu waliin mari'achaa turan. Lakkoofsa 15 irratti yoo agartan utuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa deemanii Yesuus ofii isaan bira ga'ee isaanii wajjinis adeemee jedha. Jecha isaatiif Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Arga. Amma mata duree kanarraa fi marii jara kanarraa kan hubannu gaafa nuti tokko taane, gaafa nuti gamtoomne, gaafa nuti haasa'uu dandeenye Waaqayyoonis gidduu keenyatti akka argamudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Isin keessaa dachii irratti waan kadhatan hundaan yoo walii galan abbaa kiyya isa samiirraa ni ta'aafii jedha. Kanaafuu mari'achuun walii galuun kadhannaan keenyarree gara Waaqatti akka adeemu taasisuu danda'a jechuudha. Egaa barichi bara qorumsa hedduu keessatti jirrudha. Qorumsoonni hawaasummaa, qorumsoonni diinagdee, qorumsoonni siyaasaa, qorumsoonni afuurawaa, qorumsi keessattuu amma ammoo gama dhibee koronaatiin biyya keenya irra jiru qorumsa laayyoo miti. Qorumsa kana keessa qaxxaamuruu yoo barbaanne mariin ni barbaachisa. Dhugaa irratti hundoofnee, haqa irratti hundoofnee, haasa'uun, gamtaa'uun, tokko ta'uun, wal ta'uun baay'eetti barbaachisaadha. Kanaafidha Oromoon waliigaltee nuu kenni, waliigalii nuu toli kan jedhu. Akkuma inni waliigalee nuu tolu Waaqniif lafti araaramanii jechuudha. Nuun gidduuttis waliigalteen gaafa jiraate Waaqni araara isaa nuu buusuu akka danda'udha. Kanaaf mari'achaa turanii yookaan haasa'aa turanii mata duree jedhu yoo filannu haasofni sodaattamuu akka hin qabne, mariin sodaattamuu akka hin qabne, yaada waliilaachuun walitti siqanii wantoota jiran irratti dhugaa jiru, haqa jiru hubachuudhaaf haasa'uun baay'eetti barbaachisaa akka ta'e kitaabni qulqulluugaa nu hubachiisaa jechuudha. Egaa kitaaba qulqulluu irratti warri hammeenyaaf mari'atanis ni jiru, warri gaariidhaaf mari'atanis ni jiru. Mee duraan dursee warra hammeenyaaf mari'atan kana laaluu keenyan dura imaltoota Emaahus kanarratti hundoofne too warra waan gaarii argachuudhaaf waan gaarii irratti mari'atan yookaan immoo marii gaarii Waaqayyoon jaalatume haa ilaallu ammas. Faarfannoo 132 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Obboleewwan gamtaan yoo taa'anii gaariidha ni bareedasii jedha. Ilaalaa gaa bibittinnaa'uu obboleewwanii Waaqayyoon hin barbaadu. Gamtaa'uu obboleewwaniit barbaada. Lagaan, qomoodhaan, afaaniin, bifaan, ilaalcha siyaasaatiin fi wantoota adda addaatiin bibittinnaa'uun obboleewwanii Waaqa biratti fudhatama akka hin qabne qabatamaadhaan ni hubannaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan tokko yoo ta'an waa lamadha muummeedhaan kan fayyadaman seenaa kanarraa kan hubannu. Tokko kadhannaan isaanii ni dhaga'ama. Bu'uuran Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti ibsee fi akkasumas ammoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 14 irratti maal jedhaa? Yaada tokkoon kadhannaaf of kennanii turanii jedha duukaa bu'oonni. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara abbaa isaatti erga ol ba'ee booda otoon bittinnaa'in mana tokko keessatti yaadaaf qalbii tokkoon sassaabamanii kadhannaadhaaf of kennanii turanii jedha. Kuni maal buuseef gaafa jennu hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 irratti maal argannaa? Hafuurri qulqulluu isaanii bu'ee humnaa fi aangoo addunyaa kana wangeelaan ittiin ibsan argachuu gonfachuu danda'anii jiru. Kanaaf kadhannaadhaaf hafuura tokkoon jiraachuudhaaf qalbii tokkoon jiraachuudhaaf kaayyoo ofii galmaan ga'uudhaaf mari'achuun haasa'uun akka imaltoota Emaahus kana dhugaa jiru qalbeeffachuudhaaf yaaluun baay'eetti barbaachisaadha. Callisuudhaan dhugaa sana argachuun hin danda'amu. Walitti dhufuu qabu obboleewwan. Isaan gidduu adda addummaan jiru yookaan lagni jiru ceemuu qaba. Laga sana ceenee marii riqicha jedhamuun ceenee gaafa walitti dhufnu tokko kadhannaan keenya milkii argata, galma ga'a, lammeessoon ammoo jaalalaa fi hojii gaariidhaafis nu fayyada mari'achuun. Inni guddaan giddugaleessi kiristaanummaa jaalaladha. Waaqayyoon gooftaan keenya ifii isaatiif iyyuu jaalaladha.
Kanaaf jaalala kana yoo qabaanne yoo wal jaalannedha waaqa biratti fudhatama ka argachuu dandeenya. Yoo kadhannus kanuma jenna miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yakka keenya nuu dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnuuf. Kuni bu'aa mariiti. Bu'aan marii kana yakka walii keenya akka dhiisu. Balleessaa walii keenyatiif akka dhiisu. Fi gara waaqayyootti akka dhiyaannu fi kadhannaan keenya akka fudhatama argatu taasisuu danda'a. Dabalataan maal laaluu dandeenya? Qulqulluun Phaawulos akkana nuun jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 haga 25 irratti jaalalaa fi hojii gaariif akka dammaqnu walaa ilaalluu jedha. Maal jechuu isaati? Yaa haasofnu, haa mari'annu, iddoo itti wal gamaggamuu qabnuttis walaa gamaggamnu, iddoo itti rakkoon jiruttis walaa amannu. Garuu kuni kaayyoonsaa fedha dachii galmaan ga'uufi miti. Jaalalaaf qofa ta'uu qaba. Al tokko namoonni kan mari'atan fedha foonii isaanii galmaan ga'uudhaaf. Al tokko namoonni kan mari'atan baddaarra. Dhugaatti yoo ta'e mariin akkasii waaqa biratti fudhataman qabu. Kan ta'uu qabu keessa keenya onneerraa jaalala burqeen jaalalaa fi hojii gaariidhaaf akka dammaqnu walaa ilaalluu tokko birattis akka barsiifata ta'etti gamtaa'uun keenya akka dhiifnee jedha. Tokko ni sassaabamaa ni bittinnaa. Ni gamtaa'a ni bittinnaa. Gurmuu fi gamtaan addunyaa kanaa akkuma sassaabamuu qabu bittinnaa'us qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf sheer kaampaanii nan dhaaba yoo jettan, PLC nan dhaaba yoo jettan, bu'uura seera daldalaa irratti taa'een akkuma walitti qabamuu danda'u bittinnaa'us danda'a. Akkasumas dhaabbilee gargaarsaas nan dhaaba yoo jettan akkuma seera ittiin hundaa'u qabu seera ittiin diigamus ni qaba. Waldaan kuni garuu waldaa diigamuu miti. Gamtaa'uun hafuurawaa yeroodhaaf hoo'isnee ka itti dhiisnu otoo hin taane haga dhumaatti ka itti deemnu waan ta'eef qulqulluun Phaawulos gareen adda addaa yoo barbaadan gurmaa'anii yoo barbaadan akka diigaman sanatti gamtaa'uu keenya addaan kutuu hin qabnu jedheetu dubbata. Kanaaf akkaataa kanaan mari'achuun haasa'uun akka barbaachisudha. Kitaabni qulqulluu kan nu hubachiisu caqasa lama kaasnetti gara marii isa hamaatti ceenaa jechuudha. Marii isa hamaa waan jedhu waan gaarii warri mari'atan akkuma jiran waan hamaa immoo warri mari'atan ni jiru. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Isin keessaa namni tokko akka xiiqeffataan taane wal mari'adhaayi jedha. Waliin haasa'aayi. Al tokko obboleewwan yoo walitti xiiqeffatan wal balleessuu danda'u. Yoo walitti xiiqeffatan injifannoo walii argatan sana ija balleessuu danda'u. Kanaaf maal jedhaa ergamichi akka isin keessaa namni tokkollee xiiqeffateetoo waliin balleessine waliin barbadeessine mari'adhaa haasa'aa walitti dubbadhaa jedha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irrattis maal jedhaa? Uummanni amanis onnee tokkos lubbuun tokkos qabu ture jedha. Onnee tokko qabu. Lubbuu tokko qabu ture. Namni amanu akkanadha. Waaqatti ni bulle yoo jenne nuti kiristaanota yoo jenne onneen keenya tokko ta'uu qaba. Lubbuun keenya tokko ta'uu qaba. Malee inni tokko ilkaan isaa ala oolee garaan isaa dhokatee inni tokko ammoo garaan isaa fuullee ta'ee yoo ta'e obboleewwan gidduutti tokkummaan jiru miidhamuu danda'a. Akkuma mariin gaariin jiru mariin hamaanis ni jira. Warri immoo hammeenya dalaguudhaaf galmaan ga'uudhaaf xiiqeffatanii tommoo mari'atan ni jiru. Fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-8 irratti marii eenyu feenyu agartu? Marii heewanii fi bofaat agartu. Al tokko eenyu waliin maal mari'annaa kan jedhus laaluun baay'eetti barbaachisaadha. Eenyu waliin amma heewaan bofa waliin mari'achuun qabdu jechuudha. Sababni isaas lakkoofsa 1 irratti yoo laaltanii boftis bineensa dachii hunda caalaa hamaa ture jedha. Hamaa kana waliin mari'achuun barbaachisummaan isaa maalidha? Kanaafuu laala al tokko yoo mari'annu eenyu wajjin maal mari'annaa kan jedhu adda baasuun baay'eetti barbaachisaadha. Heewaan bofa wajjin mari'attee boftis heewaan dogoggorsiisee firii jannataa waaqayyoon nyaatinaa jedhe nyaachifte. Kanaaf waaqarraa fagaachuudhaaf mari'achuun hin barbaachisu. Waaqatti finciluudhaaf mari'achuun hin barbaachisu. Warra waaqarraa akka nuti fagaannu nu taasisan waliin haasaa uumuun hin barbaachisu. Jibbaaf mariin hin barbaachisu. Jaalalarraa fagaachuudhaaf mariin hin barbaachisu. Cubbuudhaaf mariin hin barbaachisu. Kan biraas itti dabaluu dandeenya. Seera uumaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti warri Baabiloon
waaqa waraanuudhaaf kaabii Baabiloon yoo ijaaran agarra. Kunis marii hammeenya of keessatti qabudha. Garuu milkoofne ni faashalee jala. Waaqayyoon bu'eetu afaan isaanii jalaa gaggaragalche. Boores walii galuu dadhaban. Kaabii isaaniitis ijaaratanii xumuruu dadhaban. Gaafa waan gaariidhaaf mari'achuu dadhabne akkuma tuulaa hiddii yaadni keenya nu jalaa sigigaachuu danda'a. Nu jalaa diigamuu danda'a. Jarana waan gaariidhaaf haa mari'annu. Waan tolaadhaaf haa mari'annu. Gaafas waaqni waan barbaannu hunda galmaan akka geenyu nu taasisuu danda'a. Gaafas rakkoo amma keessa jirru kana rakkoo dhibee koronaa, rakkoo amma keessa jirru kana rakkoowwan adda addaa rakkoo hawaasummaa ta'uu danda'a, rakkoo dhuunfaadhaan qabnu ta'uu danda'a, rakkoo akka hawaasaatti qabnu ta'uu danda'a. Kanneen keessa akka darbinu nu taasisuu danda'a. Faarfannoo boqonnaa 2 lakkoofsa 2 haga 3 irratti maal jedhaa? Mootonni lafa irraa ni ka'u, warri biyya seerratanis warri wajjin taa'anii wal wajjin taa'anii ni mari'atu jedha. Isaan koottaa hidhaa isaanii ofirraa ni cabsina jedhanii mari'atu jedha. Hammeenyaaf jechuudha. Hammeenyaaf jechuudha. Namoonni wangeela akka hin babal'anne mari'atanii jiru. Namoonni jechi waaqayyo akka hin labsamne mari'atanii jiru. Namoonni waaqayyoon afaan hundaan akka lallabamnu hayyama isaa ta'ee otoo jiru kuni garuu daandii irratti faxoorramee ta'u akka hafu mari'atanii jiru. Akkaataadhuma kanaan bu'uura Daawit jedhuun koottaa hidhaa isaanii ofirraa ni cabsina jedhaniitu hammeenya dalaguudhaaf mari'achaa jiru jedha. Funyoo isaanis ofirraa ni darbinaa yoo jedhan waaqayyoon jedha inni bantiiwwan waaqaa gaararra taa'u itti ni kolfaa. Bantiiwwan waaqarraa gararraa taa'uudhaan itti kolfaa. Warri hammeenya dalagdan waaqni isin itti kolfaa jira. Hammeenyi keessan igruudhaan isin hin ga'u. Warri cubbuu dalaguudhaaf mari'annu cubbuu keenya waaqayyoon nutti kolfa. Igruudhaan akka nu hin geenye waan beekuuf. Warri waaqayyootti finciluudhaaf, warri mootummaa waaqayyoo diiguudhaaf, warri wangeela waaqayyoo faxooruudhaaf mari'annu yoo jiraanne, shira xaxnu yoo jiraanne waaqayyoon nu arga. Kun akka galma hin geenye ni beeka. Baay'ee xaaruu dandeenya ta'a. Maallaqa hedduu baasuu dandeenya ta'a. Miidiyaa hedduu fayyadamuu dandeenya ta'a. Namoota hedduu dogoggorsuudhaaf yaaluu dandeenya ta'a. Waaqayyoon garuu shirri keenya akka galma hin geenye waan beekuufi nutti kolfa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irratti maal jedhaa? Warri Fariisotaa garuu akkamiin akka isa balleessan mari'atanii jedha. Eenyuun balleessuudhaaf? Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa ilma waaqaa abbaa dhugaa kan ta'e ajjeesuudhaaf mari'atu. Laalaagaa akkaataa kanaa warri mari'atanii jiruun isin jechaa jira. Addunyaa kanarratti kan waaqayyoon hin jaalanne kanadha. Dhugaa aqanqaaluudhaaf warri mari'atanii jiru. Haqa dhabsuudhaaf warri mari'atanii jiru of gaafachuun baay'eetti barbaachisaadha. Abbootiin seeraa maal irratti mari'anna? Abbootiin alangaa maal irratti mari'anna? Qaamoleen siyaasaa maal irratti mari'anna? Abbootiin gadaa maal irratti mari'anna? Jaarsi biyyaa maal irratti mari'anna? Abbootiin mana kiristaanaa maal irratti mari'anna? Barattoonni sanbataa maal irratti mari'anna? Dhugaan akka injifatuuf moo dhugaa kana ajjeesuudhaaf mari'anna? Warri Fariisotaa garuu akkamiin akka dhugaa balleessuu danda'an irratti mari'atanii jedha. Lakkoofsa 15 irratti gaafa agartan ammoo Iyesuusis irraa fagaatee beekatoo jechuudha. Yeroon isaan geenye waan ta'eef yoo barbaade hayyama isaatiin ofiisaa dabarsee kan laatu isuma waan ta'eef yeroon sun immoo yeroon isaa kan ittiin geenye waan ta'eef gooftaan Iyesuus Kiristoosis beekaa irraa fagaatee jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 44 haga 52tti marii tokko agartu. Mariin kun ammas gooftaa Iyesuus Kiristoos irratti adeemaa jira. Gooftaa Iyesuus Kiristoos akka qabanii isaaniif dhiyeessan warra naa'otaa yookaan immoo looleewwachi jedha varshiniin Amaariffaa jechuudha. Warra naa'otaa ajajan warri Fariisotaa hooggantoonni lubootaa jechuudha. Ajajaniitu booda otoo ajaja sana galmaan hin gahin warri naa'otaa deebi'an. Akkamiin galmaan hin geenye jennaan kan isa dhaga'u baay'eedha. Hordofaa baay'ee qaba. Danuuwwan injifatee jira. Kan injifachuun qabuun nuuf rakkisaadha jennaan itti dheekkaman. Eenyudha kan isa hordofaa jiru? Warra Fariisotaa yookaan warra aboo qaban keessaa tokkoyyuu itti namanne. Kan isatti amanaa jiru warra seera Musee hin beekne fi warra abaaramoo ta'anidha jedhanii gaafa dubbatan Niqoodimoos marii kana keessa jira ture. Niqoodimoos kan jedhamu kuni ammoo bu'uura wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa eegaleetoo argannuun gooftaa waliin
mari'achaa kan turedha. Halkan gara Waaqayyo dhufeetoo kan mari'achaa turedha. Akkasumas immoo gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu du'u Yoosef isa Armaatiyaas waliin ta'uudhaan foon gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaan nama awwaale ture. Amma gaa namichi kuni garee Fariisotaa keessaa isa tokkodha. Barnoota gooftaa Yesuus Kiristoositti dhawaata madaqee gooftatti kana manaa dhufedha. Namichi kuni maal jedhaanii seera keenyarra wanni akkanaa ni jiraayi. Afaan isaarraa otoo hin dhaga'in waan inni hojjetes otoo hin hubatin nama tokkotti murteessaa jedhaayi. Namni akkanaa ni barbaachisa. Namni akkanaa abbootii seeraa keessatti, namni akkanaa paarlaamaa keessatti, namni akkanaa gumii abbootii gadaa keessatti, namni akkanaa siinodoosii keessatti, namni akkanaa sabakaa gubaayee keessatti, namni akkanaa barattoota sanbataa keessatti, namni akkanaa waldaalee afuurawaa keessatti ni barbaachisa. Seerri akkana jedhu jiraayi. Tumaan akkana jedhu jiraayi. Qajeeltoon akkana jedhu jiraayi. Nu baasaayi. Sirrii miti nuti iddoo kanatti dogoggorreerra jedheetoo namni qajeelchu kutannoodhaan otoon sodaatiin ni barbaachisa. Namoonni akkanaa gaafa baay'atan dhugaan karaa argata. Haqni karaa argata. Malee callisneetuma namoota irraa qofa eegna yoo ta'e wal fudhannee barna. Kanaaf nu keessaa yoo xiqqaate namoonni muraasni dammaqanii karaatti nu qabuun dhaamsa koo isa muummidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:24 irratti maal jedha? Yesuusis hammeenyaan qabuu fi ajjeesuuf mari'atanii jedha. Ammas waa'ee ajjeechatiif namoonni mari'atan akka jiran ni hubannaa jechuudha. Imaltoonni Emaa'us garuu faallaa kanaan waa'ee du'aa ka'umsaa mari'achaa jiru. Waa'ee injifannootu mari'achaa jiru. Yoo kana mari'atanii jedha bar bu'uuran duratti isiniif ibsaa tureen Yesuusis ofii isaa isaan bira ga'ee isaanii wajjinis adeemee jedha. Yoo nuti waa'ee jaalalaa mari'achuu dandeenye, yoo nuti waa'ee kasoominaa mari'achuu dandeenye, yoo nuti waa'ee jireenya bara baraa mari'achuu dandeenye, Yesuus ni gidduutti argama. Lama yookaan sadi taatanii yoo walitti qabamtan ani isin gidduun jira bu'uura jedhee nu gidduutti argama. Garuu ammoo yoo nuti hammeenyaaf, ajjeechaadhaaf, walballeessuudhaaf mari'anna ta'e kadhannaan keenya galman ga'u. Kaayyoon keenya galman ga'u. Dadhabbiin keenya bishaan tumuu nu jalaa ta'uu danda'a. Naa kanarratti Yesuusis hammeenyaan qabuu fi ajjeesuuf mari'atanii jedha. Jara kanaaf ajjeechaan isaanii galma ga'eefii jira. Hammeenyi isaanii garuu galma hin geenye. Sababni isaas ajjeechaa isaaniitiin inumaayyuu hammeenyatu ajjeefame. Kiristoos Yesuus waan du'eef duuti du'e. Kiristoos Yesuus waan du'eef cubbuun du'e, barbadaa'e, burkutaa'e. Si'ool injifatame. Diyaabiloos injifatame. Kanaaf warri hammeenyan dhugaa dabarsaniitoo ajjeesuudhaaf yaadan yoo jiraate dhugaan du'uu isaatiin inumaayyuu injifannoo bara baraa waan nuuf mirkaneessuuf hin milkaa'anii. Dhumarratti hojii duukaa bootaa boqonnaa 23:20-21 kan jiru laalleetu barnoota keenya xumurraa jechuudha. Hanga qulqulluu Phaawulos ajjeesanitti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii walii kakatanii jedha. Jarri kunis mari'achaatuma jiru. Waliigaltee taasisaa jiru. Maal irratti waliigaltee taasisaa jiru? Qulqulluu Phaawulos ajjeesuudhaaf. Haga inni duutti nyaanni hin dhugnu jedhaniitu kakatu. Kan kanaa immoo marii qofa miti. Soomas of keessaa qaba. Namoonni tokko hammeenyaaf warri sooman jiru. Tarii nyaatarraa lagachuu danda'u ofii isaanii. Hammeenyi ni jira. Dubbiin isaanii, yaadni isaanii, gochi isaanii, jireenyi isaanii garuu nama soomu tokko irraa kan hin eegamne. Warri taani ni jirra. Amma mariin akkanaa, waliigalteen akkanaa, waadaan akkanaa akkam barbaachifne eenyurraa barachuu dandeenya? Imaltoota Emaa'us irraa barachuu dandeenya. Qajeeltummaan isa argachuudhaaf jaalala isaatiin hiddamnee waa'ee isaa, waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee jireenya bara baraanii mari'anne yoo ta'e ammoo Yesuus kana beekee nu gidduutti argamaa jechuudha. Kan nu barsiise Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u afaan Amaariffaatiinis barnoota kana kan itti fufnu ta'a. Warri afaan Amaariffaa dhageessan ana afaan akka buutanan isin affeera. Faarfannoo tokko erga dhageessanii booda gara barnoota afaan Amaariffaatti ceena.